Ashama akkam jirtu hordoftoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isin dhiyeessaa kan hordoftaniif kabajaaniin isin gaafadha. Egaa kanan dursu waa'ee nagaati. Dhimma nagaa wajjiniin wal qabatee egaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti iddoowwan tokko tokkotti iddoo rakkoo tasgabbii jirutti nagaan akka bu'uuf hojjetamaa akka jiru ni beekama. Taamaajoor Shoomiin waliigalaa raayyaa ittisa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsa tibbana kennaniin egaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti nagaan akka bu'uuf carraaqii raayyaan ittisa biyyaa taasiteen jijjiiramoonni qabatamaa ta'an akka mul'atan mirkaneessaniiru. Egaa naannoo Amaaraa keessatti ammoo haalli yaaddessaa uumamee ture amma qabbanaa'eera. Iddoowwan tokko tokkottis jechuun keessumattuu magaalota keessatti uggurawwan taasifamanii turan ka'aatiin jiru. Komaandi poostiin naannichaa akka ifoomsetti egaa magaalaa Bahar Daarii fi Gondaritti daangaan yeroo murteeffamee ture akka fooyya'u taasifameera. Akkaataa kanaan egaa magaalaa Bahar Daaritti komaandi poostiin naannichatti ramadamee jiru akka ifoomsetti daangaan yeroo kanaan dura murteeffamee ture hanga galgala keessaa sa'aatii 2tti kan fooyyeffame ta'uusaa ibseera. Egaa inni kun wanti namatti mul'isu jira. Rakkoon gareen shororkeessaa fi finxaaleessaan nagaa booressuudhaaf sochii eegale tarkaanfii irratti fudhatameen kan dhaabbate ta'uusaa ni beekama. Rakkoon nagaa naannoo Amaaraatti mudate egaa dhawaataan fala argachaa deemuudhaan guutumaaf guututti uummanni naannichaa jireenya tasgabbii akka jiraachuu danda'u ni amanama. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa gootichis egaa kanaaf carraaqii olaanaa taasisaa akka jiru beekamaadha. Egaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka mirkaneessanitti haala qabatamaa amma jiruun uummanni naannoo Amaaraa raayyaa ittisaatiif humna danda'uun deeggarsa gamasaa gumaachaatiin jira. Inni kun daran cimee itti fufuu qaba. Gama birootiin dhimma ijaarsa mana barumsaa wajjin wal qabate carraaqii mootummaan naannoo Oromiyaa taasisaa jiru ni beekama. Egaa har'as naannoo Affaaritti manni barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaaramaa ture eebbifamee naannichaaf dabarfamee kennamuusaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin ifoomsaniiru. Ergaa isaan dabarsan kanan isinitti hima. Akkana jedhan obbo Shimallis. Har'a uummata Affaar gidduutti argamee mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa Samaraa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarame uummata Affaariif dabarfame eebbisuuf qaama sagantaa kanaa ta'uu kootti gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhaga'amaa jedhan. Manni barumsaa kun kennaa obbolummaa uummanni Oromoo uummata obbolaa Affaariif kennedha jechuunis himaniiru obbo Shimallis. Uummanni Affaar uummata seenaa boonsaa fi dheeraa qabu, uummata laftisaa eenyummaa keenya qofoo osoo hin taane mallattoo argama dhala namaa ta'edha. Kanaaf asitti kan hin argame mira keessummummaatiin osoo hin taane akka nama gara mana maatii isaatti deebi'ee dhufettidha jedhaniiru pirezidaantichi. Kanaaf sirna eebba mana barnootaa kennaa obbolummaa ta'ee fi mana barnootaa tokkummaa obbolummaan itti hin baratamuuf dagaaguu kanarratti argamuun mira adda ta'ee namatti uuma. Manni barumsaa waanuma qabnurraa hir'isuudhaan Samaraatti ijoollee Affaariif ijaarre kunis siidaa yaadannoo murannoo dhaloota beekumsaan ga'oomsuu irratti qabnu ta'ee kan dhaabbatudha jedhaniiru. Barri kun bara wal dorgommii qofa osoo hin taane bara wal deeggaruu fi wal tumsuu ta'uu hubannee jijjiiramaa fi badhaadhina waloo uummata biyya keenyaa keessatti gahee nurraa eegamu baachuudhaaf hojjechaa jirra. Ijaarsi mana barumsaa Samaraa har'a eebbisnees ta'ee kan kanaan dura naannolee ollaatti ijaarree uummataaf dabarsinee fi ammas ijaaraa jirru qaama hojii mootummaan keenya tokkummaa fi obbolummaa sabootaa cimsuu fi dagaagsuudhaaf
gama misoomaa fi hawaasummaatiin hojjechaa jiruutti jedhaniiru obbo Shimallis. Haaluma kanaan barnoota dabalatee hojii misoomaa fi hawaasummaa hidhata uummataa cimsuu danda'an naannolee hunda waliin tumsaan hojjechuudhaaf qophii ta'uu keenya ibsaa. Manni barumsaa ifa boroo sadarkaa lammaffaa Samaraa mana barumsaa obboleewwanii kan barnoonni tokkummaa fi waloo uummataa itti dagaagu akka ta'u shakkii hin qabu jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Egaa akkuma beekamu mootummaan naannoo Oromiyaa kanaan duras naannolee ollaa fakkeenyaaf akka Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Kibbaattis haaluma wal fakkaatuun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa baasii ramaduudhaan ijaaree naannolee kanaaf kenneera. Inni kun egaa walitti dhufeenya uummattootaa cimsuudhaaf akkasumas waldeeggarsi naannolee barbaachisaa ta'uu isaarraa ka'uun kan raawwatamedha. Inni kun gara fuulduraattis cimee akka itti fufu egaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsan kana keessattis kaasaniiru. Tumsaa fi waldeeggarsi kun haala kanaan finiinee itti fufee egaa tokkummaan uummattootaa fi naannolee daran jabaatee tokkummaan biyyaas kana keessatti qabatamaa ta'ee Itoophiyaan biyya badhaadhumtee ta'uun ishee waan hin oolledha. Kanaaf hojjechuun egaa hundumarraa kan eegamudha. Hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Odeeffannoowwan kanneen biroos yeroo yerootti haaluma kanaan kan isin dhiyeessu ta'a. Fayyaa ta'a. Nagaatti.